Gurraan dhala shan bara 2023 akka moltan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabadhee dhihaadden isinitti himaan Badrii Yusufi. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad turtii ganna lamaan booda qondaaltota TPLF waliin qaaman walitti dhufuun mari'atan. Hooggantoonni mootummaa olaanoo fi qondaaltonni TPLF Finfinnee ala naannoo kibbaa bakka halaalaa Keellaa jedhamtutti waggaa lamaan booda qaaman wal arguun mari'atuun isaanii kun isa duraati. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad dabalatee itti aanaa fi Ministeerri Haajaa Alaa Dammaqee Mokonnon afayaa'iin mana maree Federeeshinii Adam Faarah Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa gorsaa dhimma nageenya biyyaalessaa Ministeera Muummee Ambaasaadar Ridwaan Huseen Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Abrahaam Balaay gama mootummaatiin yoo hirmaatan TPLF irraa ammoo dubbataa TPLF obbo Geetaachoo Raddaa Jeneraal Tsaadqaan Gabra Tinsaay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa Ambaasaadar Wandimmoo Asaaminoo fi kanneen biraatis marii tanarratti argamanii jiru jedhame. Mariin kun adeemsa raawwii waliigaltee irratti kan fuulleffate ta'uu Ambaasaadar Ridwaan Huseen ibsanii jiru. Akka aangawaan mootummaa kun Tiwiitara isaan irratti barreessanitti wal amantaa qaamota lameenii cimsuu fi rakkoo ummataa salphisuuf imalli gara Tigraay akka dabalamullee kaasan. Itti fufuunis baankii fi dhimmoota tajaajiloota biraarrattis mariin kun kan fuulleffate. Bu'uuruma kanaan baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa qarshii biliyoona 5 gara naannoo Tigraayitti erguullee gorsaan nageenya biyyaalessaa Muummee Ambaasaadar Ridwaan Huseen ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola cimaa ganna lama lakkoofsise kan xumuran waliigaltee gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti Afrikaa kibbaa magaalaa Pretoria irratti yeroo ta'u san booda qondaaltonni waraanaa qaama mootummaa fi TPLFis yeroo lama Naayiroobii magaalaa Keeniyaa keessatti san booda qondaaltonni olaanoon mootummaaf kan Tigraay yeroo lama Keeniyaa Naayiroobii keessatti qaaman wal arguun mari'atuun isaanii ni yaadatama. Hundeen waliigaltee isaanii raayyaa ittisa biyyaa malee humnoonni Amaaraaf Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan humnoonni TPLF ammoo hidhannoo akka hiikkatanii fi bu'uuraaleen misoomaa ugguraman deebi'anii hojii isaanii akka eegalan kan irratti fuulleffate. Waraanni Eertiraa mootummaa cinaa goruun Tigraay keessatti sarbamiinsa mirgoota namoomaa raawwatan jechuun kan himatamaa ture yeroo ta'u dhiyeenya kanas gara daangaatti siqan malee Tigraay keessaa hin baane jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Ambaasaaddarri USA Lindaa Toomaas ibsuun isaanii ni yaadatama. Garuu mootummoonni lameen dhimma kanarratti waan jedhan hin qaban. Dubbataan TPLF obbo Geetaachoo Raddaatis tibba dabre gama isaaniitiin waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahe jechuun dhugaa miti jedhanii turan. Godinaaleen naannoo kibbaa jahaa fi aanaaleen addaa 5 waliin ta'anii naannoo haaraa hundeessuuf guyyaa boruu murtiin ummataa geggeeffamuuf jira jedhame. Referendamiin fedhii ummataa murteessuuf geggeeffamu kun rakkoo malee karaa nagayaatiin akka xumuramuuf qophiin taasifamaa akka jiru godinni Walaayitaa beeksisee jira. Godinichatti jiddugala filannoo 8 fi buufataalee filannoo 1113 irratti murtiin ummataa kan geggeeffamuuf jiru ta'uu meeshaaleen filannoof barbaachisaa ta'an hundi raabsamuu isaanii bulchaan godina Walaayitaa obbo Aklilu Lammaa maddeen oduu biyya keessatti himanii jiru. Murtiin ummataa kun boru barii akka sa'aatii biyyatti sa'aatii 12 irraa hanga galgala sa'aatii 12tti kan geggeeffamuuf jiru ta'uu sagantaan boordii filannaa biyyaalessaa ibsa isaatiin mirkaneessee jira. Yaa Rabbi nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi barii ammoo nagaan nu bulchite nagaan nu oolchin kadhannaa namoota miliyoonotaati. Oromoon yoo mammaaku quufan maleen utaalan maleen caphanii ji'a. Puerto Rico keessatti gurbaan TikTok tokko osoo qarreerra marmaaree viidiyoo waraabuu tasa qarretti jigee lubbuu isaa dhabe. Kutaa Puerto Ricotti dhalataa magaalaa Indiyaanaa kan ta'e dargaggeessi ganna 27 maqaan isaa Edgar Giraay jedhamu TikTok irratti viidiyoo waraabee maallaqa argatuuf lubbuu isaa imala fagoo fi deebiin qabnetti erge. Dargaggeessi kun amajjii 29 bara 2023 imala kibba lixaa Puerto Ricotti taasiseen hallayyaa namtolchee meetira 70 dheeraturra kokkoflaa deemuun osoo TikTok irratti viidiyoo waraabee namoota gammachiisuuf jiruuti kan kufee lubbuu isaa dhabe. Dargaggoonni baay'inaan
yeroo ammaa miidiyaa hawaasummaa TikTok irratti karaa safuu eeguu fi cabseenis viidiyoo waraabuun ergaa mataa isaanii dabarsuun baratamaadha. Warra TikTok kanneen safuu eeguun dhaamsa barumsa qabu dabarsan caalaa ammoo kanneen wantoota safuu cabsantu baay'inaan daawwatama. Kana jechuun ammoo namoonni hedduun nama wantoota safuu cabsan viidiyoo waraabee gadhiisu jaalatan jechuu miti. Oduu teenya xumuraatiin pirezidaantiin duraanii Paakistaan du'aan addunyaa tanarraa boqotan. Pirezidaantiin Paakistaan duraanii Parvez Musharraf dhukkubsatanii magaalaa Dubaay keessatti osoo wal'aansarra jiranii umrii isaanii ganna 79tti gurraandhala 5 bara 2023 dilbata irraa du'aan boqotanii jiru. Dureen Paakistaan duraanii Parvez Musharraf bara 1999 keessa dhiigni osoo dhangala'in fonqolcha mootummaatiin gara aangootti dhufuun ni yaadatama. Erga fulbaana 11 haleellan Niiwuorkii Ameerikaa keessatti fudhatameen booda ammoo michuu Ameerikaa tahuunis duula USA'n Afgaanistaan keessatti geggeessaa turte balbala saaquun gargaaraa turan. Qondaaltonni waraanaa Paakistaan du'aan boqochuu jeneraala gulantaa urjii 4 qabu Parvezitti gadda itti dhagame ibsaa jiru. Lubbuu isaaniif jannata haa kennuuf maatiif ammoo jajjabina haa kennuu jaa ibsi ministeerii ittisaa Paakistaan irraa bahe. Musharraf ganna 9 yeroo Paakistaan bulchanitti deeggarsa Ameerikaan sababa lola Afgaanistaan irratti banteef taasifteefin jijjiirama diinagdee fiduun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin Paakistaan yeroo ammaa Arif Alvi gadda itti dhagame ibsuun maatiif ammoo jajjabina dhaamsa dabarsanii jiru. Pirezidaantiin duraanii amma addunyaarraa du'aan godaanan kun erga filannoo Paakistaan bara